dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya guyyaa irraa kunoo asii biyya Ijipti keessatti daawwii yookiin turistii irra jirra. Turistii waan baay'ee namatti tolu gaara kana yookiin immoo gaara Firoowni akkuma argaa jirtan kana guyyaa irraa Firoowni keessumaanuu gaarri kun gaara keessumaanuu waan nama dinqisiisu namoota turistii fi biyyoota garaagaraa irraa dhufantu as jira. Namoonni kunniin akkuma argaa jirtan kana waan baay'ee namatti tolu. Haalli amma argaa jirru kun meetirri inni dheeratu meetira 180 ol kan dheeratudha. Keessaan ka beekamu haalli amma argaa jirtan jedheetiin amana. Akkuma argaa jirtan kana bakka biyya Ijiptii keessumaanuu ilaalaa jirru daawwanti ilaalaa jirra. Marga kana kunoo biyya addunyaa kanarraa bakka kana dhufanii kan daawwatanii bootaan kuni bokkota seena qabeessa yookiin Firoowniidhaan deemanii kunooti. Akkuma argaa jirtan kana waan baay'ee nama ajaa'ibu biyya Firoowni yookiin ammoo gaarri kuni gaara malee ده الهرم الثاني ده اسمه ايه؟ أقرأ منقرع وثاني 47 متر ده 123 متر ده بتاع 65 متر. يعني كم سنة على تعملوا ده؟ ده بقاله بتاع 4500 سنة قبل الميلاد. 4500 سنة قبل الميلاد. يعني بتعملوا قبل ده لما عملوا أحد ولا من عمل إيه؟ من قبل مقبرة للملك. ملك يعني؟ كل هرم متسمى باسم الملك بتاعه. في جوه إيه يعني بس؟ الأول كان موجود جوه المومياوات التوابيت الذهب. بس ده كله طبعا اتشال الحكومه المصريه ودوه المتحف المصري اللي هو في ميدان التحرير. طيب دلوقتي اي بلاد ما فيش زي ده؟ ما فيش بنفس هذا الحجم بس السودان فيها اهرامات. لكن زي ده ما فيش. لا شفت الاهرامات الصغيره اللي احنا كنا واقفين عندها؟ السودان فيها 145 هرم. على اكبر 3 اهرامات في العالم كله. من اكبر ده 3 ده اكبر حضاره واكبر تاريخ من عمر 4500 سنه قبل الميلاد. دي اعظم 500 سنة قبل الميلاد. دي أعظم حضارة. إحنا عندنا حضارة إسلامية، عندنا حضارة قبطية، عندنا حضارة يونانية، عندنا حضارة يونانية، عندنا حضارة تركية اللي هي العثمانية، عندنا جميع طبعا أحلى حضارة وأعرق حضارة الإسلامية ثم الحضارة على 3 غيره يعني. خش يلا عدي كده. كم أرجعن كان أكون أقارن كوني على طول متر ده كم؟ 123 متر دبل ما في دبا في دقدمي شيء كان وان باي أنا ما جايبه يا شبابين عامل إيه؟ مصريين؟ أنا مصري أصلا. أنت مصري؟ طيب على أمانة الجبل ده إيه؟ قول بس أنت مش عارف يعني؟ لا والله. على شبابين ليه مش عارفوا ليه؟ على شبابين ليه مش عارفوا ليه؟ إحنا على طول. أنت بعيد على هنا؟ حبيبي شكرا. أردان ديما جرا وأنا ما جاي بكون أردان ديما جرا بيا يمكن مودا تشين كوني تشي Firoowni بيوتا تورستي يمكن بيوتا هدوتو بيا كان كيس السلام عليكم. عامل إيه؟ أنت منين؟ من إيجيبت. يعني بس الأمانة الجبل ده إيه؟ الأمانة الجبل ده عفوا كم متر على طول ده؟ كم متر؟ 180 متر. 180 متر؟ أو تاني؟ ثاني؟ 185 فقرة 5 سم. كم سنة على كل اللي تحمله ده؟ نعم؟ على الجبل ده كم سنة؟ سنة 3000. شكرا حبيبي. جبل الهرم ده دلوقتي dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya guyyaa irraa kunoo asii biyya Ijipti keessatti daawwii yookiin turistii irra jirra. Turistii waan baay'ee namatti tolu gaara kana yookiin immoo gaara Firoowni kanatti keessumaanuu waan biyyoota garaagaraa irraa dhufantu as jira. Namoonni kunniin akkuma argaa jirtan kana waan baay'ee namatti tolu. Haalli amma argaa jirru kun keessaan gaarri kun meetirri inni dheeratu meetira 180 keessaan ka beekamu haalli ammaa kana itti mul'atu argaa jirtan jedheetiin amana. Akkuma argaa jirtan kana guyyaa irraa Firoowni keessumaanuu gaarri kun gaara yookiin ammoo beekamaa biyya Ijipti biyya addunyaa kanarraa gaarri akkana kun guututti hin jiru. Gaarri akkanaa kun hin jiru daawwiidhaaf dhufanii
akkanatti daawwatan jechuudha. Daawwiin kun waan baay'ee namatti toludha. Guyyaa irraa akkuma haalii wajjin deemaa jirrudha. Keessumaa nu gaara sadiin ammaa kan argaa jirtan kan jala bira jiru kun meetira 100 fi inni dheeratu 180 kan dheeratu immoo kan addunyaa irratti beekamaati. Gaarri kun harka namaatiin ijaaramedha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii fi akkuma daawwachaa jirtan kanatti gaarri kun gaara Fir'aoon yookiin ammoo iddoo piraamidii jedhamuun beekamu biyya Ijipti keessatti kan argamudha. Addunyaa kanarratti gaaronni kunniin akkuma beekamu harka namaatiin gaarota tolfame kanaafuu daawwii hedduu waan nama ajaa'ibsiisu keessumaa inuu Fir'aoon jechuun ni beekama namoonni hedduun ni beektan jedheetiin amana ani raana rabbuka nama jechuun yookiin ani rabbii keessan jechuun nama addunyaa kanarraa keessumaa nama ajaa'ibsiisa yookiin mootuyyuu ani rabbi jechuun ummata bulchaa ture keessumaa ummata Ijipti kan bulchaa ture jechuudha. Gaarri kun erga hojjetame yookiin immoo waggaa 572 oli jechuudha. Kan amma kana keessumaan iyyuu namoonni isaanii dubbachaa jiran yoo ta'u haaluma kana yeroo amma kana daawwii fi namoonni keenya keessumaan iyyuu biyya Ijipti keessa jiranii fi kan biyya alaa irra jiran daawwii fi jecha biyya Ijipti kana dhufan. Gaaronni amma isin argaa jirtanii dhagaan gurguddaan kunneen harka namaatiin kan ijaarame harki namaa akkamitti ammoo gaara hagana fagaatu meetira 185 ol kan fagaatu akkamitti ijaaruu danda'e jechuun namoonni hedduun of gaafachuu dandeette. Jaarrota yookiin ammoo jaarraa wanti kun ijaarame keessa yookiin gaaronni kunniin ijaarame akkuma argaa jirtan ijaarame keessa wanti tokkollee kan hin jirree fi yookiin ammoo teknooloojiin tokkos yookiin ammoo tiriin tokkos akkuma kanaan ammoo iskabaatarii fi loodariin garagaraas kan hin jirredha jechuudha. Biyya Ijipti jechuun biyya hedduu seena qabeettii keessumaan iyyuu qabsoo Oromoo keessatti qabsoo guddaa keessatti ture dhagaa kana kamma kan arginu dhagaa hagana jookana nama turra kaa'ee jira. Mee dhagaa kana ammoo kan fakkaata hanga keenyatti sun wajjin turtii gaarii isin jedha. Ammoo gaara hagana meetira 180 dheeratu kanaadha. Akkamitti hojjeta jettee yaadde namni? Karena muda lagi ni kalau nama mau tijare, semua lagi kamu kalau nama gafna kan tak kejar me, sejarah carar करने فايدم नहीं. أوكي قال تومي. اتكلم اقول له يعني فهمني ايه الحديث اللي على تارك البلد ده علشان الجبل ده اسمه ايه؟ برضو في النفر في الدنيا في جاي هنا علشان يشوف الجبل الثلاثة ده ما فيش من ألم كله. علشان ده معناته ده إيه تعملوا ايه يعني بس على بالسؤال ده الكلام ده نعمل في ايه يعني بس على بالسؤال يعرفوا حد البلاد ثاني بلادنا مش عارف علشان جاي يشوفوا على تارك ده احنا نعمل ايه بقى معاه عايزنا نعمل ايه معاه